ربي وانجي سيفين ما برد برد دعوة سكتك قولوني بينا أنا خيس ربي ما جي من لم يشكر الناس لم يشكر الله جل الله ما جي الله يبين نعم قل لي بقدر ما بقدر نمني قلتهم بدين ربي قلتهم فنجا الله عكس لما يعني تقول واسي قولي جت ربي تكون جت ربي النبي محمد عليه الصلاة والسلام قرآن صلى الله عليه وسلم إرديمي من لم يشكر الناس لم يشكر الله جل akkasi daawwattoota keenyaa inni afaan oromootiin isin torguma namni nama galata namaan beene yookiin nama galateeffanne rabbillee hin galateeffanne yookiin galata isaan beeku rabbuma fayyaa kenna kanaa jechuudha akkasi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh hordoftoota kabajamtoota kiyya akkam nagaa fayyaa jirtu isiniin jecha nagaa kootii salaamtaa jedhi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وردت فتافي كبجمتوتا مختار توب ندي خيسنو السلام عليكم سنجتا شيخ الرو أستوني دفني في مالي ايوا وانا ستي دفني فاني الراهدو كمدي سبرايزي نقول كيساني في دو غلطو ما سنجا إجنامان دند أو ستي نمو غلطي فدو في دقوتوتا في وما سبرايز نقول لنا سنين بيخا مختار ركنا تبو قبضات كزينا مني هدو ستي هدو ماتي ليش مثلا بخيزي كانوا ليش ودات نكام فتا أما نكام فدو أما نكام فتولال ليش نكام فني أما كواجرا كاني جناماتي لند وانته دعوتوني برا كما فرتني وقت سلالو جرا موانتنا ما في سلالو ما دعوتو تكين سال فدو سنيفو وني أما جلسن كام فديفو أما رفيتي نكوبات جلتين فتو بربادي إنه جلتين فتونا جدا duraan dursee daawwattoota kiyya galatoomaan jedhanii asin nagoo keessanii galata irraa hafan jaananis waa galata irraa kan taafan galata itti naa dabaleman irraa hafanii galata caaluu argatanii akkasii ka galata caaluu argatanii itti aansuun ammoo nama bakka kanaan nagee akkuma beekamu muu ustaaz Sayyid Bayaan Professor ليش ما كمان رجل أستاذ الرخرة بروفيسور waa Sayyidoo hedduu galatee بروفيسور Sayyidoo hedduu galatoo fadhaa maaliif hojjetan akkana jedhee isinitti immoo ni beeytanii sababa isaa as ga'ee sababa isaa baqa kalas waan hin jedhee ibsu qabu hedduu galatoo midhaanii akkasuma immoo saayiba kiyya kana bira jiru kanallee wajjin jaleenaa wajjin wannoo jennaa waa takka wannoo isin wanni nuti yaadni immoo rabbii wajjin nuutaati inshaallah olma jenna isinillee nucina jirtani akkasitti hedduu sin jaalanna daawwattoota kiyya karaa mataa kiyyaatti hedduu sin jaaladha akkasuma immoo yuutuubaroota keessallee hedduu galatoomaa jedhanii warra sabiraayizii irratti argameef warran argamanillee wallaahi irraa hedduu gammadee asuma sanumaa haasaa xiqqoo kophaa hin bareedu isuma wajjin ta'eetiin naasa jedhee ichitti haasoo yennee dadhabnee sosodaatee gammachuudhaa fi waa hundaa wajjin walirratti dhufteeti kontaktii ta'e mataan isaallee waan dubbatuu fi waan haasoo waliin wallaalee amma kophaa istuudiyoo Sayyid Professor Sayyid keessatti nu keessummeessee isa bira jirra. Akkasii istuudiyoon Sayyid malee namni hundi walitti qabaa istuudiyoon kenna. Bakka maal jedhee isinii malee daawwattoota kenna hedduu gammadee akka isin naa gammaddanis abdiin qaba. Isinillee akka naa galateen gammaddanii jiranii bira. Waa akka isin naa galateen fattan hedduun qaba hedduun akka isin jaalan nu beeyna. Surprise eegan ta'e irraa kanaas atilee ni taata. Inshallah. Akkas daawwattoota keenya subscribe like share nu bira dhaabbadhaa nuti akka hedduu isin jaalan nu beeyna hedduu nu kabajanii akkuma nu kabajan daawwattoota keenya kana iyyuu ibsineef galatoom isaaniitu. Wallahi hedduu gammanna maaliif maatii keenya baramne isaan maatii keenya bira kotanii obboleeyyan keenya obboleettii teenya obboleettii maatii qaguddaan as keessatti amma nu ilaalaa jirtan foddaa xiqqoo tana gubbaadha. Sababa kana maatii keessan nuti sababa keessan jirra. Sababa keessan as deemnee rabbi gaditti akka kuma dhibbanuu geettanillee rabbiin waan jeesiif nama baradhee barti daawaa akka godhuu ni beena. Waan keessa rabbii maal jee man lam yashkur الناس lam yashkur Allah jedhe. Allah maal jechuudha Allah. Naan galle bakka tanatti. namni nama galatoom badin rabbiin galatoom fanne jaa Allah akkasii nama tokko waasii godhe jecha rabbiiti kun jecha rabbiin nabi Muhammad alayhi salatu wasalam Qur'aan sallallahu alayhi wasallam irra deemee man lam yashkur الناس lam yashkur Allah jedhe
Akkasii daawwattoota keenya ani afaan Oromootiin isin tolguma namni nama galata namaan beene yookiin nama galateeffanne rabbillee hin galateeffatu. yookiin galata isaan beeku. Rabbuma fayyaa keenya kanaa jechuudha. Akkasii Kanaafuu nuti isin galatoonfachuudhaaf dhufnee gammachuu innillee ichitti ibsachuu waan dadhabeef asitti isinitti ibsachuu dhufe gammachuu isaatiif isinillee galatoonfattu nullee galatoonfachuuf asit dhufte galatoomsi jenna. Sayid moo? Professor Sayid galata maqaan irraa jijjiiramuu qaba. Professor Jaana. yaani yuutubaraa waa'ee isaa kana waliin Yuutubara asii mitiiti. Yuutubara Oromoo ta'ee ka isatti naa jemne inuma hin jiru. Habashaatu Abadan Oromoo bira kuti ka Habashaa isa bira dhufu malee Maal jedhan beektaa? kompiitera kana keessa ol seenu malee gadi hin boo chaanaalummaa abbaa fadheetu garuu tuuni jiraame man lam yashkurinnaasa lam yashkurillaahi akkasii Oromollee maka Oromoo takka jira beektaa? Warqii daabaa harkaa qaban galata isaa wallaalan hin beekan yaani moo akkas naasirreessaa yoo yaani waan harkaa qabu tokko keessatti beekamne gaafa inni si harkaa bahe seenuuf ta'e seenuu nuti ammoo waan akka nuti fakkaatu garuu wanni inni nu godhe la waan guddaadha akkasuma nus nu qofaa miti akkana jennee haasa'uuf illee miti bakka ni jira bas isinumatti ibsu isinuu ni beektan hanga tokko garuu warra waan haaraa dhageessan jennee yaanna nutiisi akkasii daawwattoota keenya hedduu isin jaalanna hedduu isin kabajna akka isin jaalatan akka isin kabajnillee abdiin qabna ammallee immoo ramadaan illee fiichi ramadaana kanallee warra amantii musliimaati rabbi nagaa haa ga'u jecha akkasitti bakka subscribe keenya kabaatii ramadaana osoo hin gahin 50 Juane surprise haaratti irra deebinee siifis godhuu qabna. Daawwattoota keenya isiniifillee godhuu qabna surprise. Gaafa 50 geettan isintu asiin bahee isiniifillee ni goona. Akkasii hordoftoota muktaar. Har'a gammannee uumaa bareeduudhaan wallahi hedduu gammadee isheenii dirqiidhaan daawwattoonni keenya kun beektaa yogguu takka takka koomentii barreessanii koomentii teessanuu koomentii namaan deebisnee jedhan ani deebisuu waan hin dandeenyeef laayikii onnee isinii kennu onnee laayikii isinii kenninaan kalaas deebisnee jennee yaa namaa nam tokko tokkoon jedhatti deebisuurrallee ni ulfaata nama koomentiin baay'ee waan ta'eef akka isin jaalannu gidaamu madareen kanaa hun dhorkiti watti ittiin jedhate ittiin sanuma isinii deebisne nutti ulfaata nurra ilaalinaa isinii jenna akkasuma surprising hedduu sitti tole muktaar himadhu memmaasitti ani surprise jechuun baay'ee gammadee yaani waan niyyatanii manallee jiru biraankii dalayna jettee waan akkuma fiddee soofa kaadhee kan bara yogguu seenu ani surprise eegana gootanii booda immoo waan biroollee eegee immoo ofirratti shakkii waan ta'eef hedduun gammadee waan kan yaani surprise jechuun baraati uummata akka yoo siin godhini fakkeenyaaf fiddee ija siin godhellee ni dadhaba dhuga ta'ani ati mana gammattee karoodha namni kun akka mana irratti hin beekne ni rakkatta. Daawwattoota keenya hedduu dadhabanii manni nuti galu kana nuti laa hojii hin dadhabne sadarkaa hojii hin dadhabne nurra beetanii rakkannee nurratti kan beekne surprise akkuma ati taatu feeneeti yoo xiqqishuma beeke waa garte ni beeta akka inni hin garrellee alafaa oofne halkan leeliidha Mustafaa fakkananii Mustafaa naga oofee halkan qabbana keessaan alafaa bulchee nuti asii ulaatti cufnee mana jiru namuu jenneemi guyyaa sadi guutuu yoo mana ol seenes qulfii jalaa fuunee yaana inni mana kireeffatu malee waan takka keessa quban qabu. Akkasii waan daawwattoota keenya osoo waan takka hin baadhatiin silaa waan baadhatee mana sirreeffachuu qabu hunda naas sirreessanii bakka kanaan nagahuu keessan sababa keessanii isaan illee sababa keessan akka na kabajanii akka isin na kabajanitti hundi keessanuu kabajama daawwattootaa fi warra as jiru hedduu isin jaaladha. Waan haasa'uuf waan dhiisu wallaalee jira akkasuma gammachuma kiyya isinitti argisiisuu fi fakkeenya hedduu galatoomii jadiillee asina bira dhaabbatee galatamarraa hafa walii gallee kalaas galata caaltu rabbii isiniif haa kennu. Waan kana ta'eef amma immoo fuudha inshaallah rabbi na hafuusu. Dubbii tana qofaan na dhiba wallaahi daawwattoota isinillee na gargaarame dubbii takkatti na dhibdetan yoom fuutaa jedha Ka fuudhaa kana. Kanaaf immoo inni jaayizaan hin fuudhaa kanaas. Jaalallee xiyyaas fagoo jiran dhufu. jaalallee ni qabda. Laa bakkuma isiin jirtu na dhibe bara. Santu si dhibe. Rabbi haa fidu yaa. Rabbi deddeefe tapagaattis rabbi hasaadhee. Yoo biyya biroo jiraattes haa fidu. Yoo as keessa jiraattellee. Yoo as keessa jiraattes as mana kana fidee nu agarsiisu. Beeta rabbi jaalalli kun qooda rabbi hireen waan fal'aan ni fuudhe jette Oromoo. Sii gala. Hiree jechuun waan kan beektan waan fal'aan ni fuudhe yaa. Waan fal'aan ni fuudhe afaan kaayee kan argite. Ati nama tokko gafeetoo jaalattee rabbi walitti siin qoodin.
hin dandeessu. argachuu hin dandeettu. Akka isin hireetii bakka jirturra. Kanaafuu qadara rabbiitti illee ni warra amanurraayi. Anaaf faaxeen tun akka taateen gaafii natti jira. Anaaf faaxeeti jallee rabbi walitti haamatu. Qishoo isin faffageesse rabbi dafee walitti isin haafidu. Rabbi walitti haamatu bakka isin jirturra. Akkas daawwattoota keenyaa osoo isinitti hin dheeressinu akka nu isin jaalannu akka nu isin kabajnu. Kanuma isin ibsu dhufni nurraa taqabbaltan jennee yaadna. Dhugaa rabbiif jecha isin jaalannu. Akkasii akka surprise irratti gammaddan. Hundi keessanuu. Akka surprise irratti gammaddan. Eega surprise isin gammachiisa gisee san waan jedhu wallaalee amma dhufee asitti ibsadhe kun eeganarraa galee turre saame gaboota. Saame gaboota viidiyoo kana waraabe. Haasoo malee jee itti naasoine. Akkasii galateeffatu dhufee isin hunduu akka isin jaaladhu akka isin kabaju. Asmaanaa beekaa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu jadiid illee asmaan galatoonfadhee jira nama hundaayyuu hunda isaaniitu isin assalaama dhaabi kameera.